Akkam jirtu dhaggeeffattoota chaanalii kanaa. Hanga ammaatti barnoota gaggabaaboo animaatiif qopheesse waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisuudhaan akka irraa fayyadamtan nan abdadha. Gara fuulduraattis barnoota waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisuudhaan maatiin beekuu qabu jedhee yaadu irratti barnoota adda addaa qabadheen isin dhiyaadha. Isin qofti chaanalii kana laayikii fi sabiskiraabii gochuun akka hordoftan isin gaafadha. Har'a immoo kan isin qabadhee dhiyaadhe waa'ee daa'imman yeroo malee dhalatan ilaalchisuun wantoota maatiin beekuu qaban irratti barnoota gabaabaa maatii daa'immaniif kan ta'u akka armaan gadiitti isin dhiyeessa. Haati ulfi tokko giddugaleessaan guyyaa jalqaba yeroo dhumaaf marsaa laguu argitee galee guyyaa isheen itti deessu bultii 280 jedhamee yaadama. Guyyaa yeroo dhumaatiif marsaa laguu itti argite guyyaa jalqabaa isaa irraa eegalee guyyaa 280 irratti daa'ima tokko ni deessi jedhamee yaadama. Haa ta'u malee haadholiin ulfi persentiin 4 ta'an qofti guyyaa jedhame kanatti da'u. Guyyaa 280 jedhame kana irratti persentii 4 qofati da'a jechuudha. Kanneen hafan haadholiin ulfi persentaan 70 ol ta'an guyyaa 270 hanga 290 gidduutti da'u. Giddugaleessi guyyaa 280 ta'e averejii gara fuulduraattis gara dudduubaattis guyyaa 10 bunnee 270 hanga 290 gidduutti persentaan 70 ni da'u. Walumaa galatti daa'imman ulfa 37 hanga 42 gidduutti dhalatan yeroo sirrii dhalatan jedhama. Kana jechuun 37 weeks up to 42 weeks 37 hanga 42 gidduutti erga kun eessaa kaasee lakkaa'ama guyyaa jalqaba yeroo dhumaaf marsaa laguu isaanii badirraa qabee 37 hanga 42 gidduutti yoo da'an yeroo sirrii dhalatan jedhama. Guyyaa 280 jedhame sana irratti sharpi da'uu hin qaban jechuudha. 37 hanga 42 gidduutti taanaan yeroo normaaliidha. Daa'imman ulfi osoo 37 hin guutin dhalatan yookiin erga 42 darbe dhalatan yeroo malee dhalatan jedhama. Kan normaal jechuun 37 hanga 42tti kanneen 37 dura dhalatanii fi kanneen turanii immoo 42 booda dhalatan yeroo malee dhalatan jedhama. Daa'imman osoo ulfi 37 guutiin dhalatan osoo yeroo hin ga'in dhalatan jedhama jechuun preterm jedhamu jechuudha. Pretermiin kun sadarkaa qaba. 37 guutuu dhiisuun qofti rakkoo cimaa fiduu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf 38 78 34 kan dhalatan jiru. Akkaatama dafanii dhalatanii miidhaan adda addaa isaan qunnamuu danda'a. Kan late preterm jedhaman jiru kan very preterm jedhaman jiru garaagarummaa qabu akkaataa torban dhalatanii irratti. Daa'imman erga ulfi torban 42 darbe dhalatan immoo post term jedhamu. Erga yeroon darbee dhalatan jedhamu jechuudha. Kanaafuu preterm ta'uunis post term ta'uunis dursanii dhalachuunis torba 42 booda dhalachuunis rakkoo mataasaa qabatee dhufa jechuudha. Kanaaf wantoota maatiin beekuu qaban kaasuu barbaada. Akkasumas immoo torban dursanii dhalachuu osoo hin ta'in daa'imni tokko yeroo dhalatu ulfaatinni qaama isaa kiiloogiraama 2.5 hanga kiiloogiraama 3.99 gidduu ta'uu qaba. Normaal jechuuf kiiloogiraama 2.5 hanga kiiloogiraama 3.99 hanga kiiloogiraama 4 jechuudha. Ulfaatinni isaanii kiiloogiraama 2.5 gadi yoo ta'e ulfaatina xiqqoo qabu jedhama. Kana jechuun yeroo malee isaa dhalatanii yeroo ga'ee isaa dhalatanii ulfaatinni qaama isaanii yeroo dhalatan kiiloogiraama 2.5 gadi taanaan ulfaatina xiqqoo qabu jedhama. Akkasumas immoo yeroo dhalatan ulfaatinni isaanii kiiloogiraama 4 fi isaa ol yoo ta'e ulfaatina guddaa qabu jedhama. Big baby microsomic baby jedhamu jechuudha. Egaa lamaan isaanii akkuma yeroo malee dhalachuu fi booda dhalachuun dursanii dhalachuuf booda dhalachuun rakkoo mataa isaanii qabu. Ulfaatina xiqqaa qabaachuu fi ulfaatina guddaa qabatanii dhalachuun rakkoo mataa isaanii qabatanii dhiyaatu jechuudha. Daa'imman dursanii dhalatan yookaan preterm jedhaman kana yoo ilaalle isaan kana qofaatti isaan kana irra caalmaan rakkoon hedduun kan mudatu warra erga yeroon ga'ee booda torban 42 booda dhalatan irratti rakkoon ga'an hedduun haa jiraatan malee kanneen osoo yeroo hin gahin dhalatan preterm babies warra jedhamu kanneen osoo ulfi 37 gahin dhalatan isaan irratti rakkoo hedduutu mul'ata akka addunyaatti jechuudha.
mee isaan kana haa ilaallu. Akka addunyaatti da'umsi persentaan 10 osoo ulfi 37 guutiin raawwata. Kana jechuun waggaa waggaan daa'imman miliyoona 15 ol ta'an osoo yeroon isaanii hin gahin jechuun osoo ulfa 37 guutiin dhalatu jechuudha. Miliyoona 15 jechuun baay'ee hedduudha. Daa'imman kun osoo ulfi 37 guutiin dhalatu. Wantoota osoo ulfi yeroo isaan hin gahin akka da'umsi uumamuuf sababa ta'an hedduudha. Isaan keessaa gurguddoonis kanneen armaan gadiiti. Inni jalqabaa daa'ima lamaaf isaa ol al tokkotti ulfaa'u. Kana jechuun twiin, triipil kan jedhaman al tokkotti gadameessaadha keessatti daa'imni lamaaf isaa ol yoo uumame akka da'umsi dafee raawwatu taasisa. Akka da'umsi utuu ulfi yeroo hin gahin raawwatu taasisa jechuudha. Akkuma baay'inni daa'ima garaa haadhaa keessatti jiru dabalaa deemu ulfis dafee yeroo osoo hin gahin dhalataa deema jechuudha. Inni kaan daa'imni garaa haadhaa keessatti dhiigaa fi wantoota isa barbaachisan argachuu dhabuu. Fakkeenyaaf haati dhibee sombaa qabdi yoo ta'e, dhibee onnee qabdi yoo ta'e, dhukkuboota adda addaa kanneen akka asmii, kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, kanneen akka dhibee sukkaaraa adda addaa dhibee adda addaa yoo qabdi ta'e daa'imni carraan dafee dhalachuu ol kaadha jechuudha. Akkasumas obbaatii yookaan of kaltii inni jedhamu kun yookaan immoo afaan Ingiliffaan pilaasentaa inni jedhamu kun bakka sirrii hin taanetti uumamu. Bakka gadameessa keessa bakka sirrii ta'etti uumamuu dhiisee bakka malee yoo dhalate dubartiin ulfisuun dhiiguu jalqabdi. Osoo yeroon hin gahin dhiiguu jalqabuun immoo akka daa'imni sun dafee dhalatu taasisa. Kanaafuu pilaasentaan bakka maleetti uumamuun of kaltiin bakka maleetti uumamuun akka daa'umsi tokko osoo yeroon hin gahin raawwatu taasisa jechuudha. Kaan akkuma sila jenne haati dhibeewwan adda addaa qabaachuu. Dhibeewwan yeroo dheeraa osoo hin ta'in akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa kanneen kana qofa osoo hin ta'in kanneen kunis haa fidan malee dhibeewwan adda addaa dhibeen baakteeriyaan, vaayirasiin, pirootozoo adda addaan dhufan fakkeenyaaf dhibee busaa, dhibee infekshinii adda addaa, dhibee vaayirasiin dhufan adda addaa dhibeewwan daddarboo ta'anis qabaachuun akka daa'imni tokko yeroo malee dhalatu taasisa jechuudha. Kanneen kaan haati duraan osoo yeroon hin gahin deessee qabdi yoo ta'e fakkeenyaaf haati tokko da'umsi jalqabaa osoo ulfii 37 guutiin yoo raawwate inni itti aanus carraanni yeroo malee dursee dhufuu ol kaadha jechuudha. Kanaafuu deliiveriin da'umsi jalqabaa dursee dhufe 37 guutiin inni itti aanus akkasuma amala dafee dhufuu qaba jechuudha. Inni kaan bishaan gubbee baay'achuu. Bishaan gubbee amma eegamu ol yoo baay'ate jechuunis poolihaayidiraamiinoos jedhaman kun poolihaayidiraamiinoos jiraachuun ulfi tokko akka osoo yeroon hin gahin akka isaan da'an taasisa jechuudha. Akkasumas immoo bishaan gubbee osoo yeroon hin gahin dhangala'uu baay'achuu qofa osoo hin ta'in bishaan gubbee yeroo da'umsi ga'uuf jedhudha kan inni dhangala'u yeroo hedduu. Akkasumas immoo yeroo hedduu hundoo erga ciniinsuun isaan jalqabee booddeedha kan inni dhangala'u. Haa ta'u malee haadholii tokko tokko biratti sababa adda addaan bishaan gubbee dursee dhangala'e ciniinsuun isaan jalqabaa yeroo malee da'u jechuudha. Inni kaan balaan tasaa irra ga'u, balaan adda addaa garaa haadhaarra qaama haadhaarra yoo ga'e carraa isaan yeroo malee da'anii ni dabala jechuudha. Akkasumas immoo ulfa teekinooloojii fayyadamuun uumame yeroo ammaa kana akka addunyaatti akkasumas immoo akkuma biyya keenyaatti hospitaala tokko tokko irratti jalqabamee jira. Haadholii karaa noormaal ta'een da'uu hin dandeenyeef mucaa godhachuu hin dandeenyeef ulfa teekinooloojiidhaan deeggaramee akka ulfa uumamu taasifame carraa isaan dursanii da'uu piriitarm ta'uu baay'ee ol kaa'adha jechuudha kanneen kaanirra. Akkasumas qorichoota adda addaa qorichoota fayyaa adda addaa fudhannu tokko tokko isaan keessaa carraa akka ulfi tokko dursee da'umsaan raawwatu taasisuu qabu jechuudha. Haa ta'u malee kanneen armaan olitti jenne hundi akka jiru ta'ee haa ta'u malee baay'inaan sababni isaa kan hin beekamnedha. Suma tokko malee dhufuu danda'a jechuudha yeroo malee da'uun. Daa'imni yeroo malee dhalate tokko qaamni isaa guutummaatti gadameessa haadha alatti jiraachuuf kan hin geenyee fi kan hin qophoofne waan ta'eef dhibeewwan hedduuf saaxilamuu danda'a. Dhibeewwan kunneen akkuma turtiin ulfaa xiqqaataa deemuun cimaa fi dabalaa deemu. Kana jechuun daa'imni 36 dhalatee fi daa'imni 32 dhalate ciminni dhibeewwan kanaa tokko miti jechuudha. Kanneen dursanii dhalatan
isaanii itti dabalaa deema jechuudha. Dhibeewwan osoo yeroon hin gahin dhalachuun dhufan hedduu ta'anis isaan keessaa dhibeewwan yeroo malee dhalachuun dhufan keessaa inni jalqabaa sombi isaanii argansuuf waan hin qophoofneef dhibee argansuuf saaxilamu. Kana jechuun yeroo gadameessa haadhaa keessa jiran oksijiinii fi nyaatota adda addaa karaa haadhaa argatu waan ta'eef karaa hidda handhuuraa sombi isaanii argansuuf isaan hin fayyadu. Yeroo dhalachuu jala ga'an yeroo torban gara dhumaa jala keemikaalli sarfaaktaanti jedhamu tokko somba keessatti bifa ga'aa ta'een oomishamuun sombi isaanii yeroo qilleensa gara alaatti baasan akka walqabatee hafne taasisa jechuudha. Haa ta'u malee yeroo malee dhalachuun immoo maal godhaa? Keemikaalli kun akka bifa ga'aa ta'een dhalanne hin kuufamne waan ta'uuf keemikaalli sarfaaktaanti jedhamu jiru taanaan immoo yeroo qilleensa gara alaatti baasan sombi isaanii walqabachuun deebisanii qilleensa of keessatti fudhachuun rakkatu jechuudha. Kun immoo akkuma waliigalaatti respiratory distress syndrome jedhama. Akkuma daa'imni yeroo isaa malee dhalataa irraa fagaataa deemen cimaa deema. Fakkeenyaaf kan torban 34 dhalatanii fi kan torban 36 dhalatan garaagarummaa qaba. Yeroo xiqqoo yeroo da'umsa ga'aa deemu moor qophaa'aa deema jechuudha. Kanaafuu dhibee sombaa godhatu jechuudha daa'imman yeroo malee dhalatan. Inni lammaffaa dhibee onnee kanneen osoo yeroon hin gahin dhalachuun dhufu qabaachuu. Kana jechuunis yeroo gadameessa haadhaa keessa jiran dhiiga oksijiinii qabu haadharraa argatanii gara qaama isaaniitti fudhatu waan ta'eef dhiigni oksijiinii hin qabne gara onnee dhufu gara sombaa deemee oksijiinii fudhachuuf hin barbaachisu jechuudha. Kan erga dhalatanii booddee immoo dhiigni qaama isaanii keessa ol deebi'u deoxygenated blood ወይ venous blood inni kun onnee seeneeti erga onnee seenee booda somba bira ga'ee somba bira oksijiinii fudhateeti kan inni deebi'u. Haa ta'u malee yeroo malee gaafa dhalatan iddi dhiigaa yookaan ujummoon dhiigaa kanneen sombaa fi onnee wal qabsiisan tokko akkasumas kanneen biroon yeroo malee waan dhalataniif hin cufatanii kun immoo maal godhaa akka dhibee fayyaa onneef saaxilaman taasisa. Fakkeenyaaf kan akka PDA jedhamu. PDA'n hin cufatiin hafnaan dhibee fayyaa onneef saaxila jechuudha. Inni gara biraan hir'ina dhiigaadha. Daa'imman yeroo malee dhalatan sababa adda addaadhaan hir'ina dhiigaa godhatu. Kun yeroo hedduu daa'imman yeroo malee dhalatan biratti yeroo hedduu ni mul'ata. Inni kaan hanqinoota elementoota kanneen akka kaalsiyeemii, foosforasii fi vaayitaaminoota adda addaa gahaa ta'e haadha irraa hin argatiin dhalachuudha. Elementoonni kun elementoonni akka kaalsiyeemii, foosforasii, vaayitaaminoota adda addaa, vaayitaamin akka fooleet, B12 kanneen jedhaman kun akkasumas vaayitaaminoota biroo yeroo hedduu naannoo gara dhumaa ulfii yeroo isaan da'uuf jedhan naannoo torban 32 booda kan inni haadharraa gara daa'imaatti darbaa deemu. Sirri tiraayimisteer isa jedhamu jechuudha. Kana jechuun naannoo dursanii isa yoo dhalatan hanga ga'aa ta'e kuufama elementoota kanaa hanga ga'aa ta'e qaama isaanii keessaa waan hin qabneef hir'ina elementoota kanaaf saaxilamu jechuudha daa'imman yeroo malee dhalatan. Inni kaan garaachi isaanii sirna nyaataa bulleessuu fi fudhachuuf waan hin geenyeef aannan sifaa'uu fi dhaba. Garaachi isaanis akkuma qaama isaanii biroo soorata fudhatan kan aannan haadhaa kana daakuu fi gara qaamaatti fudhachuu absorb gochuu daayijest gochuu qophaa'uu waan hin taaneef rakkoo fayyaa garaacha isaanii hubuu saaxilamu jechuudha. Akkasumas qaamni isaanii haala tempereechara naannoo irratti hundaa'uun ho'ina qaamaa to'achuu dhabuun qorraa fi ho'a naannoo jiruun miidhamu. Yoo xiqqoo naannoo isaanii waan qorru ta'e uffatuma isaan uffatan illee qaamni isaanii salphaatti dilalla'a. Akkasumas immoo yoo uffanni itti baay'ate yoo naannoo isaanii ho'ate qaamni isaanii ho'a godhata jechuudha. Maaliif qaamni isaanii tempereechara riguleetiin godhu. Amma namni inni kaan daa'imman yeroo dhangaan yeroo isaanii ga'ee dhalatan yeroo naannoo isaanii xiqqoo dilallaa'u qaamni isaanii tempereechara qaama akka dabalu taasisa. Tempereechara riguleet godhachuudha. Kanneen yeroo malee dhalatan immoo kana gochuu hin dandeenyeef salphaatti qaamni isaanii dilallaa'a salphaatti immoo ho'aaf saaxilama. Inni kaan hiddi dhiiga isaanii ga'umsaaf jabina waan hin qabneef carraa sammuu keessatti dhiiguu qabu. Intraventricular hemorrhage jedhamu kan. Inni kun maali? Hiddi dhiiga sammuu isaanii baay'ee lallaafoo fi salphaatti kan dhiiguu danda'anidha. Yeroo gadameessa haadhaa keessaa ba'an sababa adda addaan salphaatti sammuu keessatti dhiiguu danda'u. Akkasumas immoo erga dhalatanii booddee hiddi dhiigaa sammuu isaanii keessa jiru salphaatti cituun dhiiguu danda'a jechuudha. Kun immoo dhibee fayyaa cimaa ta'e intraventricular hemorrhage, intracranial hemorrhage kanneen biroof ni saaxila. Akkasumas dhibeewwan akka gaggabdoo, dhibeewwan qaroo ijaa uuman iji isaanii arguu dhabu akkasumas immoo
seizure disorder jedhamu kan akkasumas immoo retinopathy of premature jedhamu ija isaanii irratti rakkoo arguu irratti dhiibbaa uumuu akkasumas immoo dhibee dhageettii gurraa qabaachuu godhachuu danda'u jechuudha daa'imman akkasii. Akkasumas ittisoon uumamaa qaama isaanii sirriitti waan hin geenyeef salphaatti dhibeewwan daddarboof infekshiniif saaxilamu. Kanaafuu salphaamatti qaamni isaanii infekshiniif saaxilama jechuudha. Maaliif ittisoon qaama isaanii ga'umsa hin qabu yeroo malee waan dhalataniif. Kanaafuu haati osoo yeroon hin gahin da'uuf jettu tokko bakka ogeessiif meeshaan ittiin dhibeewwan daa'imman yeroo malee dhalatan kanatti dhufu itti yaaluu fi itti kunuunsuun danda'amu irratti bakka meeshaan akkasii jiru bakka ogeessa akkasii jiru bakka sanatti hordoffii gochuu fi yoo danda'amu bakka sanatti da'uun akkuma dhalateen kunuunsa akka argatu neonatal intensive care unit jedhamu kana kunuunsa dhibeewwan armaan ol jenne kanaaf akka kunuunsa argatu taasisuudha. Fakkeenyaaf sombi isaanii qophaa'aa waan hin taaneef oksijiinii barbaachisaa bifa adda addaan oksijiinii kennuu akkasumas aannan haadhaa insifaa'uuf waan ta'eef nyaata dabalataa karaa giluukoosii kennuufidhaan aannan haadhaa suuta jalqabsiisuu barbaachisaa. Kunuunsa hedduu karaa mana yaalaa barbaachisaa waan ta'eef isa kana bakka neonatal intensive care unit jedhamutti kunuunsi godhamuufii qaba jechuudha ammaa dhaametti. Walumaa galatti erga yaaliin barbaachisu dhume gara manaa galanii booda wantoota maatiin gochuu qaban erga daa'imni sun hundumaa keessa darbee neonatal intensive care unit keessa bahee gara manaatti ergame wantoota maatiin gochuu qaban ni jalqabaa hordoffii daa'imaaf taasisuun barbaachisaadha. Kun maaliifidha yeroo hedduu daa'imni gara manaatti deemeera taanaan haadholiin hedduun hordoffiif hin deebisan daa'ima isaanii. Haa ta'u malee hirrinni dhiigaa kun dhibeen onnee kun hanqinni elementoota akka kaalsiyemii, foosferasii, vaayitaaminota adda addaa kun akka dhalataniin mul'atan booda kan isaan mul'ataa dhufan. Akkasumas immoo sammuu keessatti dhiiguu, qorannoo ijaa, qorannoo gurraa, dandeettii dhaga'uu arguu waan kun booda keessa mul'atu waan ta'eef daa'imni ammaaf dhibeen qabachuun hordoffiin barbaachisu jechuun miti. Akkasumas immoo hanga waggaa tokkootti tarii ayireenii barbaaduu danda'u, vaayitaaminota adda addaa barbaaduu danda'u. Kun immoo hordoffiidhaan ilaalamuudhaan qorannoo adda addaa taasifamuudhaan barreeffamaa fi kennamaa fi deema jechuudha qorichoonni akkasii kun dawaan akkasii kun. Kanaaf hordoffii mana yaalaa hanga ogeessi fayyaa daa'immanii sun hin jedhamutti hordoffii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni gara biraan hanga ulfaatinni daa'imaa kiiloogiraama 2.5 fi isaa ol ta'utti akkaataa kaangaaroon itti daa'ima ishee baatutti laphee irratti baachuun barbaachisaadha. Kun kaangaaroo maazer keer jedhama. Akkuma kaangaaroo yeroo malee dhalte deessee daa'ima ishee garaa jalatti guddisti. Akkuma kana daa'imni yeroo malee dhalate qaama isaa qullaa haadha laphee haadha irra ciisuun akkasumas tara namoonni biraas gargaaruu danda'u. Abbaan akkayyaan namoonni biraa tara gargaaruu danda'u. Dabaree ofirra ciibsanii hanga daa'imni ulfaatinni kiiloogiraama 2.5 ol ta'u. Akkasumas hanga daa'imni keessaa ba'uuf fedhii godhatutti akkaataa kanaan ciibsuun barbaachisaadha jechuudha. Kun faayidaa hedduu qaba. Fakkeenyaaf ho'i qaama isaanii akka salphaatti ol hin kaane gadi hin buune taasisaa. Dabalataan immoo daa'imman yeroon osoo hin gahin dhalatan sirni argansuu isaanii ga'umsa waan hin qabneef sirma arganuu ni dagatu. Apniyaa kan jedhamu jira. Sirma qilleensa fudhachuu dhiisuun ofuma isaanii hanga sadarkaa duraaf saaxilamu jechuudha. Kanaaf yeroo dhibee kanaaf akka isaan hin saaxilamne yeroo haati hafuura fudhattu yeroo onneen aanaa dhukutu yeroo haati hafuura fudhattu inni dammaqsa akka isaan qilleensa fudhatan taasisa. Kanaaf bifa kaangaaroodhaan kaangaaroo maazer keer kan jedhamu kana sa'aatii 24f yeroo mana fincaanii deemtu yeroo qaama dhiqachuuf nyaachuuf jettu qofa tariiti yeroo sanayyuu namoonni biraa mana keessa jiran yoo gargaaran gaariidha. Kanaan ala sa'aatii amma danda'ametti guyyaa guutuu sa'aatii 24f yeroo raftu akkasitti qabachuun barbaachisaa jechuudha. Kun faayidaa hedduu qaba. Kan inni amma jedhee ol hedduu qaba. Inni kun garuu warra bu'uura ta'a. Aannan harma haadhaan dabalata qoricha kanneen hir'ina dhiigaa ittisanii fi jabina lafeef qaamaaf barbaachisan kan ogeessa fayyaan ajajame sirriitti kennuufi. Ayireenii hir'ina dhiigaa waan qabataniif akkasumas immoo keemikaalota akka kaalsiyemii, vaayitaaminota adda addaa karaa mana yaalaan kennaman osoo nuufiin walitti fufinsaan kennuufiin barbaachisaadha. Akkasumas ifa aduu ga'aa argachiisuu, talaalli sirriitti talaalchisuu, utaalloo dabalatee nama dhibee adda addaa qaburraa fageessuu, mana keessa akka aarri hin jirre bakka aarri adda addaa bakka nyaatti qopheessan qofaatti adda baasuu barbaachisaadha.
waa'ee osoo yeroon hin gahin dhalachuu hanga kana osoo amma immoo mee waa'ee daa'imman erga yeroon darbee dhalatan jechuun pooster ta'anii dhalatan jechuun amma ta'e akkaasu akka addunyaatti ulfi persentaan 12 erga yeroon darbe jechuunis erga torban 42 booda dhalatu jedhamee tilmaamama. Yeroo baay'ee maaliif akka kun uumamu baruun hin danda'amu. Haa ta'u malee haati tokko ofiishee yeroo dhalattu kanaan dura daa'ima erga yeroon darbee dhalatte yoo qabdi ta'e carraasheen marsaa taanutti daa'imni taanu poostan ta'uu jira jechuudha. Daa'imni gadameessaadhaa keessa torban 42 fi isaa ol turraan sababa dulloomuu pilaasentaa yookaan dulloomuu ufkaltiin yookaan obbaati kan jedhamu kanaan kan ka'e dhiiga gahaa argachuu dhabuun ukkaamamuun akkasumas bishaan gubbee gara sombaa seenuun dhibee argansuu cimaa fiduu danda'a. Haati ulfi tokko hordoffii ulfa gahaa qabaannaan akka yeroon hin dabarre gochuun ni danda'ama. Kanaafuu haati hordoffii ulfaa gahaa godhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif yeroo ulfi sun torban 41-42 xiqqaa deemu ogeessa fayyaa mariisisuun bifatti ulfi sun torban 42 hin dabarre taasifamuu danda'u jira jechuudha. Kanaaf hordoffii ulfaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu tariitii dursanii dhalachuu piriiterm kana ittisuun baay'ee cimaa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee poostiterm kana ittisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf hordoffii ulfaa gochuun baay'ee murteessaadha. Subscribe fi laayikii gochuun dagatina galatoomaa mata duree itti aanutti immoo yeroo biraa wal agarra.